Hagayya kudha sadii bara 2023 kabajamoo daawwattoota OMN oduu dursuun hangafoota oduu isinitti himna. Koongirensii Federaalaa Oromoo haala yeroo Oromiyaan keessa jirtu ilaalchisuun ibsa baaseen uummata jumlaan diinumfachuuf gochaa jechaatiin nagaa waaraan argamu hin jiraatu jedhe. Godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti ajjechaa hidhaa reebichii fi saamichumnoota waraana mootummaatiin uummata irratti raawwatamu hammaachuu maddeen OMN itti himan. Dhaabbanni Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association bakkeewwan adda addaatti humnoonni mootummaa balaa hamaa uummata nagaa irratti geessisaa jiraachuu hime. Baankiin Misooma Itoophiyaa uummata naannoo Amaaraa qofaaf deeggarsa godhuun dhagahame. Amantoonni Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo kutaa lallabaa Wallagga Bahaa Abbaa Elsaayi kan Sinodoosii Itoophiyaa muuduun erga mormoon guyyaa har'aa hiriira ba'aan hordofeem poolisiin amantoota sagalee mormii dhageessifataa turan bittimsuun namoota hedduu hidhuu maddeen OMN itti himan. Kun hangafoota oduutii guutuun oduu har'aaf qopheeffannetti aanee dhiyaata. Hawaasa Oromoo Laandaniif magaalota Laandan kee qubatan cufaaf sagantaa tumsoo min khamagal Laandani gaggeessuuf deemnirra yoo sanaaf feerdee garci marmaan dur hawaasi Oromoo UK nuuf godheef galat guddaa qaba. Guyyaan sagantaan kun godham haga Yohaan August gaaf 26 bar 2023 sa'aatii walargii 6 pm ang 9 pm bakkiti Elizabeth House 2 Hurlock Street London N51DT jedhu qophiitanirra duub Director olaanaan OMN degene guutama khara Skype gulaan awasa walarge khamariata khota media keen OMN khawalin de garuti jet qoreen tums OMN tamagal London ifnaanno sunjiraat. Harri agayya kuda sadi bara 2023 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Media Network oduu galgala kanaaf qabanne isinitti ani kan isinitti wabiit laa'un. Koongirensii Federaalaa Oromoo haala yeroo Oromiyaan keessa jirtu ilaalchisuun ibsa baaseen uummata jumlaan diinumfachuu fi gocha jechaatiin nagaa waaraan argamu hin jiraatu jedhe. KFO'n haala yeroo Oromiyaa bal'inaan erga gamaggamee booda humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti wal waraansa gaggeeffamaa jiruun wal qabatee yeroo adda addaatti Oromiyaa keessatti ajjechaan suukkanneessaa ta'e namoota nagaa irratti irra deddeebiin raawwatamuu isaa ibsee jira. Wal waraansi akka dhaabbatuuf irra deddeebiin waamichaa dhiyeessaa turus mootummaan waamichaa owwaachuu diduun wal waraansi akka itti fufu taasisee jira jedha ibsi kun. Yaasin Hasan dabalata saakkataa nutti dhiyeessa. Paartiin Koongirensii Federaalawaa Oromoo haala Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun ibsa baaseen ajjechaan namoota nagaa irratti raawwatamuun nageenya waaraan hin argamu jedha. Yeroo ammaa kanatti humnoonni mootummaa duula sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun sochii hagayya 1 bara 2015 irraa kaasee hanga hagayya 4 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Shawaa Lixaa aanota Amboo Cobii Daannoo Gindabarat Ilfataa Iluu Galaan Liiban Jaawwii fi Mdaaqaanyiitti taasisaniin qonnaan bultoota nagaa homaa quba hin qabne irratti ajjeechaa rasaasaan madeessuu saamicha qabeenyaa fi hidhaan jumlaa raawwatanii jiru jedhe. Keessattuu duula haloo uummata nagaa irraa bahuu fakkaatuun hagayya 4 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa Cobii ganda bakkee Hoofuu jedhamutti gaggeeffameen namoonni 11 haala suukanneessaa ta'een humnoota mootummaatiin ajjeefamanii jiru jedha ibsi KFO. Kanneen keessaa obbo Karrayyuu Araarsaa fi aadde Araarsee abbaa warraa fi haadha warraa kan ta'an obbo Gurmuu Jifaaraa, obbo Tasfaayee Jifaaraa fi dargaggoo Abarraa Jifaaraa, obbolaa miseensa maatii tokkoo kan ta'an obbo Fiixaa Milkeessaa, obbo Mogoraa Milkeessaa miseensa maatii tokkoo kan ta'an manguddoo Dhugaasaa fi aadde Xuruu Yaadasaa abbaa fi haadha warraa kan ta'an mana jireenya isaaniitti rasaasaan akka ajjeefaman ta'uu ibse. Dargaggoo Tolosaa Dirribsaa fi obbo Girmaa Bakaraa iddoo hojiitii osoo galan rasaasaan rukutamanii akka ajjeefamanidha. Kanaan alattis namoonni 5 rasaasaan madeeffamanii karaa irratti kan gataman yoo ta'u namoota 30 ol kan ta'an hidhamuu fi qabeenyi isaanii saamamuu isaa jiraattota irraa mirkaneeffatee jiraachuu KFO'n ibsee jira. Ajjeechaan aanaa Cobiitti gaggeeffame kun umrii fi saalaan kan adda hin baafanne yoo ta'u namoota nagaa ajjeefaman kana keessa dargaggoota manguddoota
umrii 70 olii haadholii harma hoosanii fi daa'imman umriin isaanii waggaa 11 ta'an keessatti argamu jechuun eeree jira. Dabalataan aanaa Liibanjaawwiitti manguddoo umrii 70 kan ta'an obbo Guddisaa Nagawoo hagayya 2 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoota 40 ol waliin erga ukkaamsanii fuudhanii booda reebicha irratti gaggeeffameen lubbuun isaanii dabaree jira kan jedhe KFO'n maatiin isaanii guutuunis akkuma ukkaamfamaniin hidhamaniitti jiru jedhe. Aanaa Illifataattis ukkaamsaan reebichii fi saamichi bal'inaan gaggeeffamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun hagayya 1 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Arsii aanaa Martii magaalaa Abboomsaa ganda duwwaa lamaatti humnoonni mootummaa nama nagaa obbo Ziyaada Haajii jedhamu hojii irraa gara manaa osoo galaa jiru miseensonni raayyaa ittisa biyyaa itti dhukaasuun ajjeesan kan jedhu ibsi KFO dubartii fi daa'ima waliin jiranis rasaasaan madeessanii hospitaala Adaamaatti yaalamaa jiru jedhe. Adoolessa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda Borchoo Dakkee akkasumas aanaa Saxxamaa keessatti qonnaan bultoota dhimma xaa'oo gaaffii gaafatan irratti gocha kabaja namummaa mulquun ummata duratti baasanii jilbiiffachiisanii qacceen tumuun gaggeeffamee jira jedhe. Akkasumas suur-sagaleen isaa marsaalee hawaasaa irratti mul'atu namoota iddoo sana jiran irraa qaamaan nu bira dhufuun mirkaneessinee jirra jedhe. Manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti tumichi bal'inaan garuu dhoksaan akka gaggeeffamu kan beekamu yoo ta'u ummata duratti baasanii kabaja namummaa haala mulquun jilbiiffachiisanii qacceen tumuun tuffii ummataa fi seera dhabdummaa sirnichaa sadarkaa dhokfachuu hin dandeenye irra gahuu isaa kan mirkaneessu jechuun KFO'n ibsee jira. Tarsiimoo qurxummichi dhabamsiisuuf galaanicha gogsuu jedhu kan hordofu mootummaan biltsiginnaatiin ajjeechaan reebichi hidhaa fi saamichi namoota nagaa biratti jumlaan bifa sirnaawaa fi duula haloo bahuu fakkaatuun gaggeeffamaa jirus jedhame. Kaayyoon isaa ummata Oromoo rifachiisuu fi qorqalbii isaa cabsuun jilbiiffachiisuuf tarkaanfii abdii kutannaa fudhatamaa jiru ta'uu isaa ifa gala kan jedhe KFO'n ummanni Oromoo maqaa isaatiin daldalamaa jiruu fi saboota birootiin akka bulguutti akka lakkaayamu godhamee jirus bu'aan sirnicha irraa argate haala seenaa keessatti hin mul'anneen ajjeefamuu, hidhamuu, saamamuu fi namummaan isaa irraa mulqamee addababaayitti qacceen tumamuu ta'ee jira jedhe. Kana malees kufaatiin diinagdee fi qaala'insi jireenyaa sirnichi fidee fi gaaffii ummanni gaafatuuf deebiin kennamu ajjeecha, hidhaa, saamichaa fi reebija addababaayii ta'uun isaa sirnichi ummata Oromoofis ta'ee sabootaaf sabalammoota Itoophiyaa tarkaanfii humna malee furmaata takkallee akka hin qabne ifatti kan mul'iseedha jechuun KFO'n ibseera. Haaluma kanaan tarkaanfiin ajjeechaa jumlaa aanaa Cobii ganda Bokkee Hoofuu jedhamutti qonnaan bultoota irratti gaggeeffamaa jiru calaqqee furmaata burqisiisuu dadhabuu sirnichaa fi ilaalcha diinummaa inni ummataaf horatee jennee amanna jechuun ibsee jira. Jaarmaaleen idil addunyaa fi biyyootni biroo humnoonni wal waraanaa jiran lamaan gara marii araaraa nagaa jalqabameetti akka deebi'an dhiibbaa akka godhan paartichi gaafatee jira. Xumura irratti mariin adeemsifamu qaamolee hunda hammachuu qaba jechuun hubachiisee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti ajjeechaa, hidhaa, reebichii fi saamichi humnoota waraana mootummaatiin uummata irratti raawwatamuu hammaachaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Duulli qonnaan bultoota ajjeesuu, hidhuu, reebuu fi saamuu aanaalee godina Shawaa Lixaa kanneen akka Liibanjaawwii, Amboo, Daannoo, Iluu Galaan, Midaaqany, Ilfataa, Cobii fi Gindabarat keessatti adeemsifamaa jira. Waraanni mootummaa namoota nagaa hirmaannaa siyaasaa kamuu hin qabne irratti xiyyeeffachuun haala suukkanneessaan ajjeesaa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Dabalata isaa akka nutti isinitti himna. Duulli kun hagayya 7 bara 2023 irraa jalqabee adeemsifamaa kan jiru yoo ta'u namoonni hedduun jumlaan ajjeefamanii kaan hidhamanii jiru. Jiraataan godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii OMN dubbise tokko akka jedhutti roobii darbe jechuun hagayya 9 bara 2023 waraanni mootummaa ganda Caffee Ofuutti iddoo hawaasa ollaa waliin walga'ee buna dhugaa jiranitti dhaquun maatii tokko bakka tokkotti fixuu OMN itti hime. Buna dhugaa jiran ta'a bakka isaan walitti itti jedhee nama saddeet bakka tokkotti rukute. Abbaa manaa fi haadha manaa bakka tokkotti, ammas darbee abbaa manaa fi haadha manaa bakka tokkotti, iddoo tokkotti fitee ijoollee obbolaa ta'an illee nama 4 rukutee nama 3 lubbuun isaanii madaadhaan ta'e inni tokko illee madoodhuma ta'e. Darbee namoota kaan illee manaa fuudhee naannoodhuma aanaa Cobii yookaan immoo ganda Bokkee Ofuu maqaa addaa Shimala jedhamu sana
Waraanni mootummaa kun gara jabummaa hamaan ajjeechaa kana raawwatan kan jedhu jiraataan kun qonnaan bultoota harka qalleeyyii, dubartoota ulfaa, daa'ima waggaa 10 fi maanguddoo waggaa 60 ol ta'an ajjeesan jedha. Aanaa Cobii gandoota akka Qoricha Kootichaa fi Bakkee Ofuu jedhamutti namoota daandii irratti mana jireenyaa isaanii keessaa qabuun namoota 12 ta'an battalatti rasaasaan ajjeesuu jiraataan kun himeera. Kaan immoo namoota 5 caalan madeessuun daandii irratti gatanii bira kan darban hanga har'aa yaalaa dhabuun rakkachaa jiru jedhe. Maatii tokko keessaa nama 4 ajjeesuun namni tokko madaa'eera kan jedhan jiraattonni kaayyoon waraana mootummaa kanaa fi ajjeechaa kanaa nuuf hin gallee jedhan. Obbo Karrayyuu Araarsaa haadha warraa isaa waliin, obbo Gurmuu Jifaaraa ijoollee isaa Tasfaayee Jifaaraa fi Abarraa Jifaaraa waliin, obbo Fiixaa Milkeessaa obboleessa isaa Mogoraa Milkeessaa waliin, obbo Dhugaasaa haadha warraa isaa waliin, dargaggoo Tolasaa Dirribsaa fi gandoota Bakkee Ofuu fi ganda Qorichaa Kootichaatti kan ajjeefaman yoo ta'u, obbo Girmaa Bakaraa jiraataa aanaa Ilfataa ganda Dirree Bareedaatti osoo karaa irra deemanii waraana mootummaa kanaan warra ajjeefamanidha. Obbo Araarsaa Yaadasaa warra madaa'e yoo ta'u, ilma isaa haadha manaa waliin ajjeesan. Obbo Abbishuu Jifaaraa obbolaa isaa nama 3 ajjeesuun isa madeessan. Daa'imman Aayiluu Tufaaf Dajanuu Milkeessaa daa'imman gannaa 11-10 warra rukkutamee lubbuun hafan keessaati. Namoonni ajjeefaman guyyaa lammaffaatti kaafamanii awwaalaman kan jedhu maddi keenya kun sababa ajjeechaa suukkanneessaa kanaan uummanni shororkaa cimaa keessa jiraachuu hima. Awwaalamanii kaan biyyoo achumatti achitti deddeebisan namni illee uummanni baqateera waan ta'eef guyyaa lammaffaa sanatti akkuma ka'etti biyyoo argataniiru. Kalee samiti gaddachuudha. Gaaffi sun guyyaan taateewwan sun ta'e guyyaa roobii gaafa guyyaa furii. Ammaatti illee uummanni nageenya isaatiif sodaatee jira. Naannoodhuma kamittuu wal baqateetuma jira. Uummanni amma sodaa hamaa keessa jira. Firuma uummanni gara hundaayyuu amma sababa nageenyi kun ta'e keessumaayyuu gara jabummaa fi gocha mootummaan akkasitti waraanni mootummaa kun godhe laalee obbolaa lamaan gaafa obbolaa iddoo tokko. Haaluma wal fakkaatuun aanaalee akka Amboo, Daannoo, Iluu Galaan, Liiban Jaawwii, Midaaqanyii, Ilfataa fi Gindabarat keessatti ajjeechaa, hidhaa fi saamichaaf reebichi uummata nagaa irratti raawwatamu maddeen OMN itti himaniiru. Aanaa Liiban Jaawwiitti obbo Guddisaa Naga'oo fi maatii isaa qabanii erga hidhanii booda isa mana hidhaatii baasuun ajjeesaniiru. Maanguddoo ganna 60 olii fi jaarsa biyyaa yoo ta'u, haadha warraa isaa dabalatee ijoolleen isaa hidhamuun reebamanii miidhaa cimaaf saaxilamanii jiru. Ganda kana keessatti yoo xiqqaate namoonni 19 ol hidhamuun reebichi salphaa fi ulfaataan irratti raawwachuun haala lubbuu isaaniif sodaachisu keessa jiraachuu maddeen OMN itti himaniiru. Aanaa makana ganda gamoo waliisoottis qabeenya namoota hedduu saamuun fudhataniiru. Aanaa Daannoo ganda Baddaa Iluu fi aanaa Iluu Galaan ganda Habakuu Annootti loon uummataa saamuun obbo Abduu Mohaammadii fi obbo Biraanuu namoota jedhaman ganda Habakuu Annoo fi Siree Sillaaseetii hidhaniiru. Aanaa Gindabaratittis kibxata darbe jechuun hagayya 8 bara 2023 lolli waraana bilisummaa Oromoof waraana mootummaa gidduutti guyyaa guutuu deemaa ooluu maddeen himuun lola kanaan wal qabatee miidhamni uummata irra dhaqqabe jiraachuu himanii sababa neetwoorkiif miidhama dhaqqabe adda baafachuun hin dandeenye. Ajjeechaa, saamichaa fi hidhaa jumlaa adeemsifamaa jiruun wal qabatee uummanni yaaddoo cimaa keessa jiraachuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbise himaniiru. Hawaasa Oromoo Laandaniif magaalota Laandan qubattan cufaaf sagantaa tumsoo min magaala Laandanii gaggeessuuf deemnirra yoo sanaaf feerdee garci marmaan dur hawaasi Oromoo UK nuuf godheef galata guddaa qaba. Guyyaan sagantaan kun godhama haga yookaan Ogosti gaaf 26 bara 2023 sa'aatii walargii 6 PM hanga 9 PM bakkiti Elizabeth House Hurlock Street London N51DT jedhu qophiitanirra duub Daareektar olaanaan OMN degene guutamaa karaa Skype gulaan hawaasaa walarge khamariyataa khoota miidiyaa keen OMN khawaliin deeggaruutii jedhu qoreen tums OMN tamagaal Londoniif naannoo sun jiraatu. Dhaabbanni Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti humnoonni mootummaa balaa hamaa uummata nagaa irratti gaggeessaa akka jiran ibse. Godina Gujii aanaa Dugdaa Dawaa ganda Jigeessaa naannessaatti raayyaan ittisa biyyaa nama nagaa maqaan isaa Fiqaaduu Guyyee jedhamu akka ajjeesan dhaabbatichi ibsee jira.
aanaalee godina Gujii lama keessatti dargaggoonni lama waraana mootummaan ajjeefamuun gabaafame. Dirqamni mootummaa nagaa uummataa tiksuu malee shororkeessoo akka hin taane Oromoo Legacy Leadership Advocacy Association irra deddeebi'ee yaadachiisuu himee jira. Haaluma wal fakkaatuun raayyaan ittisa biyyaa jiraataa godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Buudaa Magaadaa kan ta'e nama Gammadee Kateeloo jedhamu balleessaa tokko malee ajjeesuu dhaabbatichi ibsee jira. Ajjeechaan gara jabeenyaa humnoota mootummaan raawwatamu Gujii fi gola Oromiyaa hundatti itti fufee jira. Kana malees dhiittaa mirga namoomaa mudataa jiruuf mootummaan itti gaafatamummaa seeraa kan qabu ta'uu dhaabbatichi hubachiisee jira. Baankiin Misooma Itoophiyaa uummata naannoo Amaaraa qofaaf deeggarsa godhuun dhaga'ame. Baankiin Misooma Itoophiyaa waggoota lamaan darban qofa keessatti naannoo Amaaraaf bifa adda addaatiin deeggarsa akka godhee ibsameera. Baankichi bara 2013 hanga 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti deeggarsa maallaqaa fi meeshaa naannoo Amaaraa qofaaf kennuu sananni keessoo dhaabbatichaati Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dhaqqabee ni mul'isa. Yaasiin Hasan dabalata isaa akka isaanutti qindeessee jira. Baankiin Misooma Itoophiyaa tajaajila loogummaa fi eenyummaa irratti hundaa'ee laataa jiraachuun sanadni keessoo dhaabbatichaa OMN dhaqqabee mul'ise. Baankichi waggoota lamaan darban keessa sababoota garaa garaatiin birrii miliyoona 107 naannoo Amaaraatiif deeggarsa taasisuu isaa ragaan sanadaa kun eeree jira. Deeggarsi baankii Misooma Itoophiyaatiin naannoo tokko qofa irratti xiyyeeffatame taasifamu kun sabaa fi sablammoota Itoophiyaa biratti komii uumee jira. Baankichi naannoo Amaaraa bakkoota garaa garaatti deeggarsa uummataaf kan taasise yoo ta'u, gaafii deeggarsa naannoo Oromiyaa irraa dhiyaataa ture kuffisaa turuu isaa sanada kana irratti eeramee jira. Baankichi muddee 19 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Naqamte irraa namoota sababa waraanaatiif qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif gaafiin deeggarsaa dhiyaatee fi ture keessummeessuu diduun kuffisee jira. Baankichi kan biyyaa ta'ee osoo jiru loogee naannoo tokko qofa irratti xiyyeeffatee gargaaruun loogummaadha kan jedhu maddi sanadaa kan OMN'if erge saboonni biyyattii bifa walqixaan baankicha irraa fayyadamuu qabu jedha. Haaluma wal fakkaatuun baankichi manneen adda addaa ijaaree saba tokko qofaaf yeroo gumaachu mul'ataa kan ture sabaa fi sablammootaaf amanamaa akka hin taane ifatti beekamaa ta'uu hima. Baankii irraa liqii fudhatanii liqii isaanii kafaluu kan hin dandeenye baankichi qabeenya wabii ta'ee qabame caalbaasiidhaan ni gurgura kan jedhu sanadni kun qabeenyi caalbaasiin gurguramuu hin dandeenye baankichaan fudhatame gara maqaa baankii sanaatti dabarfama. Baankichi qabeenya liqeeffattoota irraa argate kennaa kennuuf hojimaataa fi sirna mataa isaa kan qabu yoo ta'u, yeroo dhiyoo as qabeenyi baankii hojimaataa fi sirna baankiitiin ala pirezidaantii baankiitiin kennaa ta'ee kennamaa jira. Kun seeraa fi dambii baankii kan faallessu qofa osoo hin taane namoota dhuunfaa kennaan kennameef loogummaa irratti hundaa'uun kennamaaf jedhan. Biraatiin gabaasni baankichi itti fayyadama mallaqa biyya alaa irratti baase akka agarsiisutti fayyadamtoonni mallaqa biyya alaa irra caalaan isaanii dhalattoota naannoo Amaaraa ta'uu isaaniiti. Kunis baankichi mallaqa biyya alaa kennuu keessatti loogii akka qabu agarsiisa. Adoolessa 1 bara 2022 hanga waxabajjii 30 bara 2023tti gabaasa mallaqa alaa agarsiifame akka agarsiisutti fayyadamtoonni mallaqa alaa dhibbentaa 43 ol saba Amaaraa irraa akka ta'an ibsameera. Kana hafe dhibbentaa 16 Oromoo magaalaa Finfinnee dhibbentaa 14 Dirree Dhawaan dhibbentaa 1 Gambeellaan dhibbentaa 1 Sidaama dhibbentaa 13 uummattoota kibbaa dhibbentaa 7 fi Somaaleen dhibbentaa 5 mallaqa biyya alaa hayyamaniiru. Kun ammoo baankichi akkuma olaantummaa saba tokko qofaan dhuunfatame tajaajila kennaa jirus saba tokko qofa irratti xiyyeeffachuun kennaa jira. Amantoonni Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo kutaa lallaba Wallagga Bahaa Abbaa Elsaay kan Sinoodosiin Itoophiyaa muuduun erge mormuun guyyaa har'aa hiriira ba'an hordofee poolisiin amantoota sagalee mormii dhageessifataa turan bittimsuun namoota hedduu hidhuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Guyyaa lama dura jechuun hagayya 10 bara 2023 teessoo Phaaphaasii kutaa lallaba Wallagga Bahaa erga saamsanii booda deebi'anii cabsuun gareen Sinoodosii Itoophiyaan durfamu humnoota mootummaan dabalamee seenee teessoo Phaaphaasii qabatee jedhu. Yeroo ammaa waraanni mootummaa teessoo Phaaphaasii kutaa lallaba Wallagga Bahaa fi manneen amantaa marsanii eegaa jiraachuu maddeen himu. Gabaasa guutuu akka taanutti isinitti himna. Mootummaan dhimma amantaa keessa seenuun abbootii Sinoodosiin sabaaf sablammootaan muudaman doorsisaa jiraachuu maddeen itti dhiyoo jiran himu. Mootummaan Sinoodosii Itoophiyaa waliin wal ta'uun gaaffii amantootaa kufaa taasisuun abbootii uummanni filate iddoo tokkotti guruun walitti qabee jiraa jedhan. Waraanni mootummaa mana amantaa cabsuun abboota uummanni abbaa nuuf hin ta'u jedhan galchaa jira. Torban darbe kutaa lallaba Wallagga Bahaaf abbaa Sinoodosiin Itoophiyaa filatanii ergan. Amantoonni mormaa turuu hordofee koomishiniin poolisii magaalaa Naqamtee
namoota abboota Sinoodosii Itoophiyaa muudaman morman rukkutaa fi ajjeesaa kan jedhu ajajni nu qaqqabeera jechuun amantoota doorsisaa jiru jedhan. Kanaan wal qabatee Komishiinarri Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa tikoota adda addaa Naqamtee, Shaambuu, Dambidolloo fi Gimbiitti bobbaasuun namoota hedduu hiraarsaaf doorsisaa jiraachuu maddeen keessa beekantu OMN itti hime. Kutaa lallaba Wallagga Bahaa teessoo Phaaphaasii dabalatee bataskaanota achi keessa jiran waraanni mootummaa eegaa jiraachuu fi namoota ilaalcha Sinoodosii Itoophiyaa hin fudhanne immoo adamsuun hidhuu irratti argamuu jedhan. Abbaa Sinoodosiin Itoophiyaa ergiteef kanas fudhachuu akka qaban irra deddeebiin amantootatti himaa jiru. Abbaa nuti hin filannee hin fudhannu jechuu fi mootummaan dhimma amantaa keessaa haa ba'u jechuun har'a Agayya 13 bara 2023 amantoonni magaalaa Naqamtee bataskaana Gabreelii keessatti argamuun mormii qaban dhageessisaa turaniiru. Phaaphaasiin kun nama muudame waan ta'eef seerri mana amantaa keenya nuuf haa eegamu, nuuf haa kabajamu. Kanaan dura baankii hatee hidhamaa ture. Rammoo mana amantaa keenya saamuudhaaf hatuudhaaf taabota keenya warqii jira jedhanii hatuudhaaf. Caasaa annaa isaan ijaarrachuun mana amantichaa keessaa qabeenya garaagaraa hatuuf jedhan mormuun teessoo Phaaphaasii lakkisanii akka ba'aniif amantoonni sagalee mormii dhageessisaniin gaafachaa turaniiru. Namni amma hojii geggeessaa ta'uun muudame Biiniyaam Tsaggaayee jedhamu kanaan dura maqaa sobaan maallaqa mana amantaa kan ta'e qarshii mana baankiitii erga baafatee booda waggaa 3 oliif mana hidhaa turee ba'e jechuun ammas namni kun mana amantichaa keessa warqeetu jira jechuun hatuuf qophaa'aa jiraachuu maddeen OMN itti himan jiru. Amantoonni mormii isaanii kanaanis mootummaan dhimma amantii keessaa harka isaa baafachuu akka qabu gaafatanii jiru. Mormii amantoonni karaa nagaa geggeessaa turan kana waraanni mootummaa humnatti fayyadamee yoo bittimsu yeroo sanatti namoota 15 ol qabanii deemaniiru jedhu maddeen OMN. Abbaa Sinoodosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaan isaaniif muudame Abbaa Baarsumaa akka barbaadanis gaafataniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabanne kana fakkaata. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hafan itti fufuu turtii gaarii qabaadhaa.